jiru. Tarree impaayirota addunyaa kanarratti afaan qawween ijaaramanii keessaa tokko kan taate Itoophiyaan jaarraa 21ffaa jaarraa qaroominaa impaayironni addunyaa kanaa hedduun caccabanii sirna dimokiraasiitti tarkaanfatan kanattis akkuma afaan qawween ijaaramtetti afaan qawween uummattoota biyyattii korkoddee bulchaa jirti. Erga sirnoonni mootii dhufaa lufaan afaan qawween uummattoota biyyattii bitaa turan kufanii asittis Itoophiyaan maqaa kebeebsaa sirna dimokiraasii fakkaatu moggaafattus Empire mootii afaan qawween mirga uumamaa fi dimokiraasii uummattoonni qaban ukkaamsuun bulchaa turtee fi jirtuudha malee mootummaa uummataa taatee hin beeknedha. Itoophiyaa keessatti sirnootaa fi murnoonni wal duraa duubaan aangoo siyaasaa politikaala paawar dhuunfatan cuftinuu akkamitti aangoo dhuunfatan afaan qawween tikfatanii gadaa bulchiinsa isaanii itti dheereffatan malee mootummaa uummataan filaman government by the people for the people taanii hin beekan. Empire Itoophiyaa keessatti aadaan sirna dimokiraasii diriirsuun jaarmiyaalee ilaalcha siyaasaa garaa qaban paartiilee morkattoota hirmaachisuun waliin mari'achuu fi paartiilee mormitootaa waliin ilaameen araara buusuun uummattootaaf nagaa waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu buusuu hin baratamne. Inumayyuu akka abaarsaatti ilaalama. Bittoonni biyyattii rakkoo politikaa biyyattiin qabdu yookaan gaaffii sabootaa irraa ka'u qaroominaan karaa nagaan keessummeessanii furmaata karaa nagaa waara'iinsa qabu itti soquu irra lola filatuu fi waraana babal'isuu aadaa godhatan. Kanaaf Itoophiyaan waraanaan ijaaramte waraana keessa jiraatti kan jedhameef. Murni har'a aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfate biltsiginnaan jaarmiyaalee siyaasaa gaaffii jiruuf furmaata siyaasaa karaa nagaa qaban yaada biyya tarkaanfachiisuu fi biyya sabaaf sablammootaaf taatu ijaaruuf mul'ata qaban waliin mari'achuun rakkoo walxaxaa biyyattiin keessa seente furuun hanqannaan miseensotaa fi hoogganoota jaarmiyaalee siyaasaa duchatti korkode hidhe. Hidhuu qofas osoo hin taane erga hidhe ammoo haqa isaanii sarbeen murtoo seeraa malee murtoo dabaan manneen hidhaa keessatti hiraarsaara. Warra murna piipiin haqa dhabanii cubbuun haqaaqamanii korkodama hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran keessa hoogganoonnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo isaan tokko. Gama kaaniin humna baankii fi taankii harkarraa qabutti dhimma bahuun waraana injifachuu hin dandeenyetti seenuun lola irraa jalaan geggeessaa turee fi jiruun ummata meeshaa maleeyyii irratti duguuggaa sanyii geggeessaara. Araarri fakkeessii fi kebeebsaan kaabatti ta'es wareegama lubbuu ummata nagaa miliyoonota booda tapha siyaasaa boqqonnaatti argachuuti malee araara hundee haqa ummataa dabaan haqaaqame galchuu fi nageenya waaraa fi tasgabbii sabatiinsa qabu buusuuf ta'e miti. Dhugaa kana waan yeroon oolee bulee as baasuuf ta'uudha. Keessaayyuu sirnoota nugusootaa fi abbootii irree darban caalaa murni abbaa irree har'aan tana afaan qawween uummattoota bulchaa jiru kan jijjiirama dhiigaa fi lafee qeerroo Oromoo fi sabaa fi sablammootatiin noobeelii nageenya argate bara bulchiinsa isaa waggoota 5 darban kana keessa duguuggaan sanyii jiinosaayidii fi sabaan uummata fooyanii qe'ee fi qabeenya irraa buqqisu ethnic cleansing daraan hammaate. Waan ta'eef manni keenya alaa fi keessaa lammiileen Oromiyaa sabaa fi sablammoonni hawwii dimokiraasii, walqixxummaa, bilisummaa, walabummaa fi mirga abbaa biyyummaa qabdan yeroo kamiyyuu caalaa yeroon kun Gabaasaan waggaa kan 33ffaa Human Rights Watch haala qabaa mirgoota namoomaa biyyoota 100 olii ilaalchisee baase kun hojii qorannoo bal'aa hojjettoonni dhaabbatichaa fi falmitoota mirga namoomaa biyya keessaa waliin walitti dhiyeenyaan 2022 keessa hojjetan kan calaqqisiisu tahuu hubachiise. Dhaabbatichi haala Empire Itoophiyaa keessaa wayita ibsu waldhabdeen hidhannoo waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa 2020 eegalee lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuu itti fufeera jechuudhaan eegale.
Itti fufuunis adoolessa keessa qaamoleen waraanaa gurguddoon waliigaltee irra ga'uu addeessee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaa fi gareelee hidhannoo keessumaa Oromiyaatti miidhaa hamaa akka raawwatan ibseera. Waldhabdee fi jeequmsa naannolee impaayiraattii hedduu keessatti uumame hongee fi gogiinsa uumameen walitti dabalamee namooma ulfaataa addunyaa irratti isa guddaa ta'e tokko hammeessee jira. Kanarraas bara darbe namoonni miiliyoona 20 ol gargaarsa namoomaa kan isaan barbaachisu ta'uu gabaasni kun kan eere yoo ta'u, lammiileen kunneenis gargaarsa isaan feesisu dhabuun yaaddoo jabaa keessa akka jiran ni beekama. Dhiha Oromiyaatti lola humnoota mootummaa fi gareelee hidhatan gidduutti uumameen gama hundaan miidhaa hamaan dhaqqabuu gabaasa tibbana baaseen kan eere Human Rights Watch. Gaazexeessitoonni, dhaabbileen hawaasa siivikii fi namoonni uummataaf dubbatan biyyattiitti yeroo yeroon haala gabaasuuf rakkisaa fi daangeffamaa ta'etu isaan mudata jedhe. Kaaba Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti qaamonni wal waraanan seera addunyaa cabsuu ragaaleen baay'achaa dhufanis sochiin mootummaan miidhaa yeroo darbee fi amma uummatarra gahaa jiru ilaalchisee itti gaafatamummaaf godhu gahaa kan hin taane akkasumas iftoominaa fi to'annoo walabaa kan hin qabnedha jechuun yakka murna bilxiginnaa saaxila. Lola kaaba biyyattiitti deemaa tureen godina lixa Tigraayitti duulli duguuggaa sabaa yakka dhala namaa irratti raawwatamu uummata Tigraay irratti qondaalota haaraa muudamanii fi humnoota nageenyaa fi milishoota naannoo Amaaraatiin geggeeffamuu ture kan jedhee gabaasni kun haleellaa diroonii mootummaan amajjii 7 mooraa mana barumsaa Daddabiitti kan lammiileen Tigraay lixa Tigraay irraa buqqaan kumaatamaan lakkaa'aman keessummeessu keessatti raawwatameen yoo xiqqaatee lammiileen nagaa 57 du'uu fi 40 ol ammoo madeeffamuu ibse. Gabaasni hagayyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bahe rakkoo nyaataa hamaa Tigraay keessatti mul'ate kan ibse yoo ta'u, naannolee qorannoo kanarratti himataman keessaa dhibbeentaan 89 keessatti wabii nyaataa dhabuu fi daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e 3 keessaa tokko hanqina nyaataa cimaa akka qaban ibseera. Dabalataan lolli kaaba biyyattii naannoo Affaarittis balaa guddaa dhaqqabsiisuu kan eere gabaasni kun kanaafis adda durummaan humnoota mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota akkasumas waraana Eertiraa sirna PP tumsuuf duula geggeessee gaafatamoo taasise. Sadaasa 2022 mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi aangawoonni Tigraay marii guyyoota 10f gamtaa Afrikaan durfamuun hordofuun biyya Afrikaa kibbaatti waliigaltee diinummaa dhaabuu irra ga'aniiru jechuudhaan lolli kaaba biyyattii deemaa ture dhaabbachuu ifa godhe. Wayita lolli kaaba biyyattii waliigaltee araara murna PP fi humnoota Tigraay booda tasgabbaa'uun himamaa jiru kanatti haalli Oromiyaa keessaa akkaan suukanneessaa fi yaaddessaa ta'aa dhufuus gabaasni Human Rights Watch ibsee jira. Naannolee jeequmsi tasgabbii dhabiinsii fi walitti bu'iinsi mudatan biroo keessatti ajjechaan seeraan alaa, hidhaan jumlaa, hidhaan fedhii malee fi jeequmsi namoota nagaa irratti raawwatameera. Akka kanaanis waxabajjii 14 humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi gareewwan hidhattoota adda bilisummaa Gaambeellaa waliin magaalaa guddoo naannoo Gaambeellaatti walitti bu'anii humnoonni mootummaa magaalattii erga to'ataniin booda sakatta'iinsa mana manaa geggeessuun jiraattota gareewwan hidhatan waliin tumsuun shakkaman jumlaan haala suukanneessaa ta'een guyyaa saafaa ajjeesuu ibsa gabaasni kun. Kutaalee Oromiyaa sababa sochii mootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwateen lolli yeroo dheeraa mudatee jira. Jalqaba baatii Sadaasaa keessa humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli cimee kan ture yoo ta'u, sababa lolaa fi haleellaa qilleensaatiin lubbuun namoota nagaa akka darbe gabaafameera. Lixa Oromiyaa keessatti qabsaa'onni naannoo Amaaraa irraa Oromiyaatti ce'an godinicha keessa socho'aa akka turan gabaafamee jira jechuudhaan duula weerartoonni sirna Minilik faannoo baanaman
Abiyyiin bobbaafamuun Oromiyaa keessatti yakka raawwachuu sirnichi haguuguuf yaalaa jiru saaxila gabaasni kun. Yakka ajjeechaa suukanneessaa fi manca'iinsa qabeenyaa uummata dhaqqabaa jirutti dabalee akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasetti jeequmsa Oromiyaatti mudateen lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaanii biyya da'oo dhabanii faca'uu fi buufataalee fayyaa dabalatee bu'uuraaleen misoomaa mancaafamuun akkaan dabalee jira. Dhuma baatii ji'a Bitootessaa keessa gareen hidhate Al-Shabaab magaalota humnoota addaa naannichaa keessummeessan 3 naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti weerara kan raawwate yoo ta'u, waggoota kurnanii oliif haleellaan akkanaa kan jalqabaatu dachee Itoophiyaa irratti raawwatame jechuun Empaayirettii keessatti babal'achuu jeequmsaa ibsame. Human Rights Watch gabaasa waggaa kan 2022 jidduu kana baaseen dhimmi bilisummaan yaada ibsachuu miidiyaa fi gurmaa'uu Itoophiyaa keessaa irratti wayita ibsu aangoonni gaazixeessitoota hedduu to'annoo jala oolchuun ajajni mana murtii akka gadhiifaman kennamus torban hedduudhaaf himannaa malee hidhaniiru jechuudhaan hojjettoonni miidiyaa Empaayirettii keessatti seeraan ala ajaja murna PPT'n hiraarfamuun itti fufuu addeesse. Kanaafis wayita ragaa kaa'u Saadaasa 2021 keessa aangawoonni gaazixeessitoota Oromiyaa News Network Dassuu Duulaaf Biqilaa Amanuu kanneen walitti bu'iinsa Tigraay fi Oromiyaa keessaa gabaasan to'annoo jala oolchaniiru. Dassuu fi Biqilaan hanga eebilaatti himannaa sirnaa malee hidhamanii kan turan yoo ta'u, abbootiin alangaa yakka heera mootummaa faallessuun himatanii adabbii du'aa gaafatan jechuun yakka gaazixeessitoota Oromoo sabboontoota kanneen irratti raawwatame akka fakkeenyaatti eera. Itti fufuunis aangoonni walakkeessa baatii Saadaasaa keessa Dassuu fi Biqilaa gadhiisuus ibse. Dabaluudhaanis gaazixeessitoonni